Afin irratti fudhatamaa jiru garee seera cabsee seeratti deebisuuf hojjetamaa jira jedhan Dr. Jamal Gamtaa London irraa Akaaluu Baqqalaa dabalata qaba. Tarkaanfiin TPLF irratti fudhatamaatiin jiru olaantummaa seeraa kabachiisuuf jedhan Dr. Jamal Gamtaa Ingiliz irraa. Ummata miliyoona 110 hidhamaa isaa godhee galgalaaf ganama shororkeessuu hin danda'u. Kanaafuu kuni tarkaanfii opereeshinii olaantummaa seeraa biyya sana keessatti agarsiisuudhaaf godhamedha. Just war jedhama. International Criminal Court yookiin heeggeessuudhaani namoota akka Charles Tayloriif namoota kanaan dura genocideif yookiin saboota irratti badii guddaa geggeessanitti lakkaawamee wanti kun sadarkaa sanatti ilaalamee xiinxalamee barnoota Itoophiyaatiif, barnoota Afrikaatiif, barnoota addunyaatiif waan ta'uu qabu. Gareen kun durumaa yakka dalagee gara aangootti ba'es jedhan. Ummata mishigii godhatan malee gaafa nagaa ummata kanaan waliin beekan yoo sanyiidhumaan akka masalaalii aangoodhaaf itti fayyadamuu ta'e malee. Kanaafuu tokko kana lammeeni mootummaan Itoophiyaa hanga danda'een maaliif jennaan tokkoffaa olaantummaa moral upper ground ni qaba mootummaan Itoophiyaa. Moral upper ground safuu agarsiiseera mootummaan Itoophiyaa. Yakka jarri kanaan dura dalaganii beeku hawuzen waan jedhamutu jira. Hawuzen irratti akka dargiin ummata jaraa fixu godhanii ummata Tigraay of bira dhaabbachiisuu danda'aniiru. Bakka hundatti jarri kun ammallee ummata jaraa fixanii warra ummata viidiyoo kaasuu hin shakkine. Ummata jaraa irratti. Kanaafuu jarri kun warra they are galvanized by doing crime warra yakka dalaguudhaan muuxannoo faranjiillee seexanallee warra caalu. Kanaaf mootummaan dippiloomatikii yookiin dippiloomaasii gurguddaa geggeessuu danda'u qaba. Hanga danda'e hundatti journalist international fair minded warra fair minded ta'e international journalismiin kunis feekidhaa fi warra horiin bitan mercenariitu keessa jira jechuudha. Kanaafuu fair minded journalists should be capable of in waan kana hubachuu danda'u qabu jechuudha. Waan deemaa jiru kan human shield jarri tolfachuuf deemanu yakka jarri kanaan dura dalagaa turan evidensii jaraa waggaa 27 yakka jarri dalagan dinagdee irratti waan jarri dalagan ilma namaa irratti waan jarri dalagan mass grave bakka adda addaa Itoophiyaa keessa jiru agarsiisu jarri kun waa tokkoon beekamu mercenarii uumuu ni beeku. Wayyaanonni waa tokko muuxannoo ni qabu. Nama yakkamtoota birriidhaan bituu dandeettii qabu, muuxannoo qabu, amala maafiyaa politiksii qabu, ammallee faranjii maafiyaallee ni qabu jechuudha miidiyaa irra amma. Warreen Oromoo keessa ta'anii TPLFin deeggaran warra ganda tokkooti isaan warra anatu hiree Oromoo hundaa irratti murteessa jedhanii yeroo hundaa of ilaalanidha jedhan. Warra waan Oromoon dalaguu nutu hayyama kenna waan jedhu qalbii keessaa qaba. Tokko olaantummaa gandaa nutu waan Oromoon jedhu dikteetii godha jedhee ganda ta'ee jira. Qixxiqqoodha uummanni isaa kan hubanne uummata gaariitu jira naannoo gandanoo jennu kan. Warra garuu nutuyyuu qajeelfama Oromoodhaaf kenna eenyutu aangoo qabata Oromoon eessa dhabbata eenyuun lola warra jedhutu uumamee Oromoo facaasee Oromoo xiqqeessee ofiifuu ganda tokkotti gale amma. Ganda tokkotti gandan tun galle awraajja tokkotti galan. Jaratu federeeshinii geggeessaa ture jedhee biyya alaatti bahu kun hundi jara himatee bahee ani uummanni Oromoo waan waggaa 27 dalagame madaan isaa utuun qooriin reeffa keenya utuun awwaallatin deebi'anii warra nutti faarsitu jira. Seenaa Oromoo keessatti kan namni hundi barruun argu footoraanis kaa'ee fuulduratti arguu danda'u warra akka kanaa saba Oromoo xiqqeesse lafarra hin jiran. Kanaafuu salphina ture, iyyoomina ture, gadadoo ture, shororkaa ture barri bulchiinsi jira. Godina Gujiitti torban lamaan darban kana keessatti tarkaanfii fudhatameen abaaboo 514 ajjeefamu bulchiinsi godinichaa beeksiseera. Jigsaa Taklee dabalata qaba. Godina Gujiitti torban lamaan darban kana keessatti qindoomina qaamolee nageenyaa fi hirmaannaa uummataan tarkaanfii abaaboo 5 irratti fudhatameen abaaboon 514 ajjeefamuu fi hedduun isaanii madaa'uuf qabamu bulchaan godina Gujii obbo Taaddalaa Uddoo dubbataniim. Sochii torbee lama as taasifne kanaan
diinni rukutamee du'e gara nama 14 hin ta'a. Diinni opereeshinii kana keessatti qabame gara nama 13 hin ta'a. Diinni duula kana keessa madaa'e gara nama 17 hin ta'a. Waliigala torbee lamaan kana keessatti diina gara nama 44 irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Kun ammallee katti fufta'a. Sakatta'iinsa addaa aanaalee fi magaalota godina Gujii keessatti taasifamaa jiruun ergama TPLF irraa fudhachuun badii dhaqqabsiisuuf namoonni socho'aa turan to'atamuu isaanii itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Gujii obbo Waldee Dhugoo himanii jiru. Guyyaa kaleessa halkan edaa jecha magaala Nageellee keessa sakatta'iinsa taasifameen ergantooti isaanii ka hidhannoo hin qabne hojii odeeffannoo ka hojjetan akkasumas maallaqa qabatanii maallaqa kan daddabarsan gara nama 3 birrii 100 fi 80 waliin qabamanii yeroo ammaa kana to'annaa jala jiranii jecha sakatta'iinsa halkan edaa taasifameen warroota kana baakgiraawundii isaanii yeroo hordofnu yeroo qorannu hunni kun humna ergamaa TPLF kan ta'e akkasumas humna abaaboo shaneetiif qaamota haala mijeessan odeeffannoo daddabarsan akkasumas maallaqa walitti qabanii humna kana bosonatti ka ergamaman. Nageenya godina Gujii fi naannoo isaa caalmaatti mirkaneessuuf hordoffii fi to'annaan qaamolee nageenyaa fi jiraattota godinichaan taasifamaa jiru kun jabaatee itti fufa kan jedhan ammoo itti gaafatamaa qajeelcha poolisii godina Gujii Kumaandar Buzunaa Booddanaati. Kun akkaataa itti hojjennu tokkoffaa keellaa iddoo sochiin bal'inaan sochiin hawaasummaa jirutti keellaa dhaabuudhaan sakatta'umsa gaggeessuudhaan magaala keessatti eegumsa dhaabbii fi sochiitiin dafaxaadhaan dhimmoonni eegamanii fi to'annoo barbaachisaa ta'e godhamuun sochiin isaanii sun yookiin immoo kaayyoon isaanii akka galmaan hin geenye gochuudhaaf hojiiwwan gurguddaa hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf nuti ofii keenya hojjechuu qofa otoo hin ta'in hawaasni mataan isaa tokkoffaa gocha kana balaaleffachaa irra jira. Lammaffaa miidhaan akka hin geenyee fi qaama nageenyaa jidduu ta'anii waliin ta'anii nageenya naannoo isaanii mirkaneessuu irrattis hojiiwwan gurguddaan hojjetamaa jiraachuu isaaniiti kan kaasnu. Egaa nuti amma hawaasa qindeessuu caasaa hawaasa keessa jiru qindeessuu caasaa nageenyaa keenya qindeessuu qindoominaanii hojiiwwan kun kaayyoon isaanii akka galmaan hin geenyee fi tarkaanfii amma mootummaan calqabee kana akka galmaan ga'u karaa kamiinuu akka galmaan ga'u halkanii guyyaa hojii hojjetamaa jiru ta'uusaa kaasuu barbaada. Jiraattonni godina Gujii heerumsa barbaachisu qaamolee nageenyaaf kennuun dirqama lammummaa isaanii ba'aa jiran kana jabeessuun itti fufuu qabus jedhameera. Nu cinaa dhaabbachuutu irra jiraata. Naannoo isaa eeguutu irra jiraata. Qaama nageenyaa eeguun irra jiraatu. Innuu qaama nageenyaati. Abbaa biyyaati. Abbaa nageenyaati jedhee dhaabbatee rakkoo nageenyaa kana hiikuutu irra jiraata kan jedhu hawaasa keenyaaf dhaamsa kana dabarsuu barbaada. Gocha isaanii waliin saaxiluun, madhee isaanii saaxiluun, nuyi humna nageenyaa waliin ta'uun tarkaanfii guyyaa guyyaatti fudhatee yeroo gabaabaa keessatti aanaa fi ganda isaa kan qulqulleessu karoorfannee waliin kan socho'aa jiru ta'uusaati. Uummanni godinichaa nageenya naannoo isaanii caalmaatti eeggachuun sabaaf sablammoota isaan keessa jiran kunuunsuun gahee isaan irraa eegamu ba'uu qabu jechuun bulchaan godina Gujii obbo Taaddalaa Uddoo dhaamaniiru. Uummanni gahee guddaa taphatee jira. Gahee guddaa taphatee jiru kana ammas itti fufinsaan osoo addaan hin kutin haga diini biyyattii tana kajeelu hundi dadhabee jilbiiffatutti hawaasa keenya nu cinaa haa dhaabbatu kanuma dhaamsa dabarsuu barbaanna. Tarkaanfii mootummaan humnoota TPLF irratti fudhachaa jiruu fi odeeffannoo wayitaawaa kennamaa jiru gaariidha jiran dargaggoonni magaalaa Amboo. Uummanni Tigraay yeroo murteessaa kanatti murna isaa fi biyyaafis hin taane of keessaa baasuun biyya tasgabbooftuu sabaaf sablammootaaf mijattuu taate mirkaneessuu keessatti gahee bahuu qabu jedhan. Hayilee Gabriel Guddataa dabalata qaba. Raayyaa ittisa biyyaa jechuun kan lubbuu isaa ofii kennu of wareegee biyyaaf oolee biyya keenya kan eegaa jirudha jechuudha. Qorratoo hin jedhin, qoonqotoo hin jedhin, maalatoo hin jedhin raayyaa ittisa biyyaa jechuun qorra keessa buleen uummanni nu bulcha jechuudha. Kana irratti immoo yakka mana ga'u raawwachuun isaanii baay'ee wanta fokkisaadha jechuudha. Tigraay Liberation Front jedhuu fi uummata Tigraay jechuun baay'ee faallaa yookiin oppoositiidha. Uummanni Tigraay ammallee qaama kana ofirraa fancisee raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'e nageenya isaa mirkaneeffachuu qaban jedhan. Uummanni Tigraay immoo saba kan faana tokko ta'e akka inni jiraatu barbaadata. Mootummaas bukkee dhaabbatee uummata biyya kan sabaaf sablammii kan faana dhaabbatee otoo jiraatee natti tola jechuudha akka kootti. Mootummaan odeeffannoo gaarii kennaa jira haga ammaatti. Ibsaa adeemuunsaa uummanni akka nageenyi sun naannoo sanatti tasgabba yookiin nageenyi sun bu'e hubata. Lammata uummanni bakka jiru hundattiyyuu nageenya isaa akka tifkatuuf isa godha. Lammata immoo warreen deeggartoota murna kanaa kan ta'anis mooraalii yookiin immoo
haalmee dhabu jechuudha. Ammallee rakkoon bakkee adda addaatti ergamtoota sababbaasee humna adda baasa Tigraay kun sochootaa jiru kun ammallee qaamni nageenya biyyoolessaa kun yookiin raayyaan ittisa biyyaa kunis duukaa bu'ee uummannis duukaa bu'ee bakka inni jirutti akka inni to'atamu gochuu dirqama. Namni boombii nukuraara kana baatee deemu biyya keenya barbadeessu malee biyya keenya nagaaf lubbuuta daa'immaniif nagaa gochuu isaatiif jedhee fudhadhu. Maaliif ajjeesuudhaaf waan ta'eef namoonni kun immoo dafanii qaama seeraatti dhiyaatanii seera ejjennoo mataa isaatti fudhachuu qaban jedha. Har'as deebi'anii uummanni kun akka garboomu deebi'ee jaarraa dhibbaa olitti akka garboomu yaaduudhaaf waan isaan kana gochaa jiraniif hanga daangaatti mootummaan deemee dhimma kana sirreessuudhaaf akkas gochuunsaa yaada fudhatama qabudha uummata biratti illee deeyyan. Har'as taanaan warra kanaan deeman qaamni seeratti dhiyeessu jechuudha. Of eeggannoo guddaa gochuu jechuudha. Konkolaachisaan konkolaataa keessatti lafa gabaatti waajjira garaagaraatti eenyuyyuu taanaan of eeguun qaamni seeratti dhiyeessu waan jiru jechuudha. Namoonni baay'een uffata maraatuu uffatanii boombii fi meeshaa fa'aa qabaa turan armaan dura baatanii dhufanii qabamaa tura waliin. Kanammoo kan ergummoo dhaabuma wayyaaniiti waan ta'eef isaanumatu nutti cimsaa jira waan ta'eef ammas immoo waan isa dura ol caalu nutti cimaa jira waan ta'eef kana uummatumatu walii galee naannoo isaa biyya isaa mootummaa isaa safara isaa gareef gooxii isaa irraa kaasee eeggachuu kan danda'u mootummaa fi uummata dursa uummata. Hojjettoonni mootummaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee tarkaanfii mootummaan TPLF irratti fudhachaa jiru kan deeggaran ta'uu himan. Habiib Adam. Hojjettoonni mootummaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee haala nageenya biyyaa irratti mari'atan of tuultota TPLF biyya nagaaf tasgabbii dhorkuun misooma gufachiisanii turtii hiyyummaa gateettii uummataa irratti dheeressuuf shira xaxaa jiran dhukaasa malee karaa nagaatiin hambisuuf obsaan eeggamaa osoo jiranii obsa sodaatti jijjiiruun badii raayyaa ittisa biyyaa izzii kaabaa irratti raawwataniif tarkaanfiin eegalame yeroo gabaabaa keessatti xumura akka argatu kan tumsan ta'uu himaniiru. Haaluma rakkoo biyya keenya keessatti yeroo adda addaa dhalaturraa kan ka'e biyya hiyyeessa biyya duubatti hafaa taaneeti kan jiru. Kana xiiqii keessa galuutu nurra jiraata. Aan akka namaatitti of laaluun nurra jiraata. Akka saba Oromoo tokkottis of laaluun nurra jiraata. Akka sabaaf sablammii biyya kanaatittis of laaluun nurra jiraata. Tokko taanee diina kan ofirraa kuffisuun barbaachisa kan jedhu kaasuu barbaada. Oromiyaa eeguu qabna. Magaalaan keenya eeggamuu qabdi. Gandi keenya eeggamuu qaba. Akkasumatti garee gooxiin keenya eeggamuu qaba. Nageenya keenyaaf jechuudha. Yoo kana ta'uu baate ammallee gareen muraasa ammallee isaanii ijaaramee ka'eetiin waa farrisuuf ammallee ganda keessa deemuulee hin dhabamaa waan jedhuun qaba. Wanni nyaadha isin gale kun waan kalee dhiiga hiyyeessaa isin goote takka lama jette waan kalee isin ummata kana kiisii seemte afaaniin dimokiraasii ibsaa harkaan ummata kana saamaa turte hadha jazaa sanillee rabbi waan deebisaa fakkaata. Jazaan olteen bultu dhiiga ummata keenyaa dhiiga ijoollee keenyaa dhiiga qabeenya keenyaa irraa deebi'aa. Kanaaf gahee nurraa eeggamu tokkoon keenya qophaa'ummaa qabnuun qophoofnee bahuu qabna. Tarkaanfii gantoota TPLF irratti fudhatamaa jiruun maddiitti baandaawwan hooggansaa fi hojjetaa mootummaa fakkaatanii kaayyoo badii mootummaa wayyaanee milkeessuuf wixifatan of keessaa saaxilanii tarkaanfii isaaniif malu fudhachuuf yoomillee caalaa dammaqinaan eeggachaa akka jiranis hirmaattonni himaniiru. Hooggansi sadarkaan jiru tarkaanfii fudhatamaa jiru kanatti ijjannoo akkamii qabannee deemaa jira. An guraamaayilee akka hin taaneef nu keessatti tarkaanfii amma fudhatamaa jiru kun namni cinaa dhaabatullee namni kun maaf ta'a jedheellee akkasittillee mormullee hin dhabamaa waan jedhuun qaba. Kanaaf namni muraasa biyya kana waliin dhahaa jiru biyya kana tasgabbii dhooggaadu sunam seeratti dhiyaatee adabame isaan boodatti immoo fuula gara misoomatti deebisuun dirqamata. Garee TPLF maqaa uummata isaanii uummata keessaa bahaniinu daldaluudhaaf sobaan keessoo kenna diinaa wal hiraa jiraachuu kennaan jarri dalluu baaftee jechaadha. Waan onnee uummata Oromoo waan onnee sabaaf sablammii biyya kanaa caalaa qabaniif miti. Itti beeku akka itti shira xaxan diinagdee harka deeffataniiran diinagdee kanaan nama bitu kan hojjechaa turanii adhallee kan hojjetaa jiru jechuudha. Aggaammiin adeemsifamaa jiru hooggansa Oromoo kuffisuun akkuma kanaan dura mirga namummaa fi mirga dimokiraasii lammiilee ukkaamsuuf kan karoorfame ta'uun hubatame sirna awwaalcha murna kana saffisiisuun biyya nagaaf tasgabbii guutuun misooma qofarratti fuulleeffatte arguuf kutannoon lammiileen biyyattii daangaa hanga daangaatti agarsiisan kan dinqisiifamu ta'u itti gaafatamtuun damee siyaasaa waajjira paartii badhaadhina magaalaa Shaashamannee aadde Haliimaa Abdurrahmaan ibsaniiru. Ergamtoonni TPLF abdii kutannaa malee ammas ergama isaanii raawwachuuf oliif gadi jechaa akka jiran kanneen torbee dabre magaalaa Hawaasaa ollaa isaaniitti to'annoo jala oolan agarsiisa guddaa ta'uu himanii uummanni dakaa hanga gubbaatti ijaarame nageenya naannoo isaa abbummaan eeggachuu akka qabus aadde Haliimaan yaadachiisaniiru.
Oduma wal fakkaatuun dhalattoonni naannoo Tigraay godina Shawaa Kibba Lixaa fi Harargee Lixaa jiraatan gocha TPLF raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatee balaaleffatan. Yaada namoota kanneenii immoo Magarsaa Mokonnin qindeesseera. ስሜ ኢሙላው አስመላሽ እባላለሁ። የትግራይ ተወላጅ ነኝ። መቃን ኪያ ይሙላ ዋሴ አስመላሽን ጀዳማ ዳላታ ናኖ ትግራይ አማ ጎዲና ሸዋ ኪባ ሊጣ መጋላ በቾን ጅራዳ መጋላ ከነ ኬሳ ወጋ 38 ጅራዴራ ጎቺ ሞቱማን ናኖ ትግራይ ራያ ittisa biyyaa irratti raawwate gocha gara jabummaa waan ta'eef nin balaaleffadha. Sababiin isaas wayita weerarri awaannisaa ka'ee oomisha duguugu nu waliin birmatee kan ari'uu fi wayita qoronaas wanta nyaaturraa hir'isee kan nu deeggaru raayyaa ittisa biyyaa irratti gocha gara jabummaa raawwachuun baay'ee salphina. Gochi raawwatame kunis qondaaltota naannichaa warra aangorra jiranii fi deeggartoota isaan jala jiraniin raawwatame. Kanaafuu uummata Tigraay bakka hin bu'u. Murtoo mootummaa federaalaa fi manni maree federeeshiniis sirriidha nan deeggera. Uummanni naannoo keenyaas qaamolee hojii gara jabummaa kana raawwatan irratti yoo hin qabsoomne umurii isaanii guutuu akkuma adaamiin ollaa agamsaa galgallis ganamnis boo'icha akkuma jedhamu sana ta'a. ሻምበል ጎይቶም አብርሃ እባላለሁ። የምኖረው በጥሮታ ዓለም ውስጥ ነው። ሻምበል ጎይቶም አብርሃን ጀዳማ ሐረርጌ ሊጣ መጋላ ጭሮ ወጋ 49 ጉቱን ጅራዴ ጎቺ ናannoo Tigraayitti raawwatame gocha gara jabummaa lammiif yaadamnedha. Duuba deebi'amee yoo ilaalame nama isa eegurratti gocha kana raawwachuun qaanii waan ta'eef nan balaaleffadha. Raayyaan ittisa biyyaa tiksee keenya nu eega biyya eega daangaa kabachiisa. Kanaafuu gochi isaan irratti raawwatame sirrii miti. Mootummaan naannoo Tigraay uummata naannichaa ukkaamsee maqaa uummata Tigraayin humna daldaaluudha. ፀሐዬ ተስፋ ይባላል። እዚህ መኖር ከጀመርኩ ያው ከ1983 ጀምሮ ማለት ነው። ፀሐዬ ተስፋዬን jedhama naannoo Tigraay Adawaatiin dhaladhe bara 1983 irraa eegalee Harargee Lixaa Ciroon jiraadhe. Mootummaan naannoo keenyaa dargaggoota bakka buuna jechaa dargaggoota raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran fixuun maal jechuudha. Dargaggoonni naannoo keenyaa hojii malee waraana hin barbaannu. Kanaafuu wanti raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatame dargaggoota bakka hin bu'u nan balaaleffadha. Oromiyaatti hojiin misooma sulaa idileen akka hojjetamuuf labsii hojiirra oolchuuf hojjechaa akka jiru biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa beeksise. Biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa ministeera qonnaa waliin qaamolee dhimmicha ilaallatuuf leenjii kennaa jiru. Bal'inni oduu kanaa akka itti dhiyaata. Itoophiyaa keessatti labsiin duula kunuunsa qabeenya uumamaa bara 1970 irraa eegale hojjetamaa jiraachuu ragaan ministeera qonnaa irraa argannee ni mul'isa. Haa ta'u malee hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa kun abbummaan qaama kunuunsee fayyadamaa jiru hin qabu. Bu'uuruma kanaan biiroon qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa fi ministeerri qonnaa ogeessota qonnaa waldaa hojii gamtaa fi hojjettoota waajjira lafaa godinaalee Oromiyaa fi magaalaa Adaamaatti leenjii mata dureen isaa Climate Action Through Landscape Management yookaan jijjiirama qilleensaa to'achuun lafarratti bu'aa fiduuf jedhu kennaa jira. Leenjiin kun misooma sululaa bifa saayinsawaa ta'een misoomsuun faayidaa barbaadamu irra oolchuuf jedhan hoogganaa ittaanaan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Indaalkaachoo Tafarii. Hanqinaalee hojii misooma sululaa waggaan kanaan dura gaggeessaa ture keessatti kan mul'isan kan ittiin maqsinuudha. Hojii amma gara duraatti hojjennu qabeenya uumamaa irratti immoo karaa ammayyaa ta'een akkasumas karaa beekumsa irratti hundaa'een qabeenya uumamaa manca'ee badu iddootti deebisuudhaaf sagantaa nu gargaaruudha. Marsaa sadiin kennina. Har'asitti kan jalqabne godina 9 yeroo ta'an immoo godinaalee gara dhiyaa jiran kaan isaanii Jimma irratti kaan immoo akkasuma Aamboo irratti yeroo ta'an immoo kennuudhaaf qophii kan xumuraa jirudha jechuudha. Hojii misooma sululaa kanaan dhiqama biyyee hir'isuu qabeenya uumamaa manca'ee deebisuu fi carraa hojii uumuuf kan hojjetamu ta'uun himameera. Maallaqi miliyoona 166 aanaaleedhaaf darbee aanaaleen hojii kana ittiin hojjetanii jiru. Isa darbee naannoo qarshii miliyoona 86 kan ta'u immoo meeshaalee hojii eegumsa biyyee bishaanii ittiin hojjetaman meeshaalee akka GPS, meeshaaleen akka akaafaan, doomaan, gasoon baay'inaan aanaalee 165 kan bitamee jira. Akkasumas immoo sadarkaa aanaatti farniichariin garaagaraallee bitamee jira gargaaruudhaaf. Isa bira darbee ijaarsa dandeettii waldaalee fayyadamtoota kanaaf ogummaadhaan jara cimsuudhaaf akkasumas inputiiwwan adda addaa
galteewwan adda addaa suula sana keessatti ooluuf immoo jara sappoortii gochuudhaaf bajetii ramadamee aanaadhaaf ergamee jira. Itoophiyaatti piroojeektii misooma sululaa irraa hawaasni fayyadamaa akka ta'uuf baankii addunyaa irraa deeggarsi doolaarri miiliyoona 500 waggoota 5f tajaajiluu danda'u ramadameera. Kanaaf ammoo hawaasni irraa akka fayyadamuuf labsii bahee hojiirra oolchuuf hojjetamaa jira kan jedhan ministeera qonnaatti daayireektara itti fayyadamaa fi eegumsa qabeenya uumamaa obbo Tarrafaa Taaddaseeti. Kaayyoon inni guddaan kan kaalmii waldaa dhaabaniitu abbummaa itti laataniitu hojiin misooma sululaa uummanni kan kootee dheetu baayilooyi qabaateetu akka itti misoomsu akka eeggatu akka irraa fayyadamuudha. Kanaafuu bakka itti dhaabnetti mootummaan jiraatees jiraachuu baatees uummanni waan fudhateef itti hojjeta. Piroojeektii kalmi yookaan Climate Action Through Landscape Management kanaan hojiin kunuunsa qabeenya uumamaa naannolee hundatti hojjetamaa jiraachuu obbo Tarrafaan dubbataniiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yoo ilaalle sulula ammaaf sulula 1,400 irratti hojjannee jirra. Akka naannootti ilaalle naannolee 165 akka godinaalee hundumaa keessatti godinaalee kan horsiisee bulaa hin ta'in irratti itti hojjetama jechuudha. Naannoo Affaariif naannoo Somaalee malee akka biyyaatti naannolee hundumaa even naannoo ishee amma Sidaamaa ishee Haaraallee fudhatee hojjeta. Leenjiin kun guyyoota 3 kan itti fufu ta'uun himameera. Xiyyeeffannoo mootummaan qamadii biyya alaatii bitee galu hambisuuf qabatee jiru milkeessuuf kutannoon hojjechaa jirraa jiran qonnaan bultoonni aanaa Beddellee. Kilaasteraan qamadii oomishaa jiran aanaalee godina Bunnoo Beddelleetti hunda keessatti qamadii jallisiin misoomaa jiraa jedhame Leencoo Tasgaraa dabalata qaba. Baasii biyyattiin oomisha qamadii biyya alaatii galchuuf baastu hambisuun qonnaan bultootaan biyyuma keessatti akka oomishamuuf xiyyeeffannoo mootummaan kennee hojjechaa jiru milkeessuuf akkasumas dinagdeen of danda'anii wabii midhaan nyaataa biyyattii keessatti mirkaneessuuf qamadii kilaasteraan misoomsaa jiraachuu qonnaan bultoonni aanaa Beddellee OBN'tti himanii jiru. Lafti kun kanaan dura kuduraan muduraan malee dhimma midhaan nyaataatiin of danda'u kana keessatti gahee baay'een qabu ture. Bara kana keessatti xiyyeeffannoon keenya bifa kilaasteraatii fi bifa qamadii jallisiin qotuu teknooloojii kana madaqsinee midhaan nyaataatiin of dandeenya karaa jedhuudhaan ijaaramaa nama 8 of keessaa qabu. Karoorri nuu bara kana hin qonna jennee karoorfannee jirru hektaara 15. Amma kana irra jirru 50% irra jirra jechuudha. Gimmaasharra geenya irraa numa xumurraa jenneeti karoorri keenya. Qamadii biyya alaarraa galuu biyya keessatti hojjennee wabii midhaan nyaataa mirkaneessina mootummaan jedhee qabatee mata dureen ka'e kuni baay'ee gaariidha akka kootti natti kan toludha baay'ee na gammachiisa jechuudha. Isa milkeessuudhaaf hojii faana jirra yeroo itti baanee hojjetaa jirra yeroodhaan lafas immoo amma bulleeffataa jirra kan bullaa'ee jira kan faca'uudhaaf qophaa'ee jira kan sichi bullaa'ee faca'ullee hin jiraata jechuudha. Hektaararraa kan nu abdannu yoo kumtaalaa 28 hanga 30 yookaan hanga 35 hin abdanne jenneeti kan nu eegnu. Qonnaan bultoonni kaayyoo qabatan bira akka ga'aniifis gama ogeessota qonnaatiin deeggarsi taasifamaafii jira. Yoo xinnaase saayitii kana nama 2 qabateera. Saayitii kana 2 namni deeli guyyaa 7 guutuu deebi'a. Buluudhaaf kan ta'u immoo mana mijeeffannee jira arguu dandeessu as bullaa jechuudha. Sababiin isaa fageenyarraa kaasee dhuftu waan ta'eef rakkooleen loojistiikis hin jiraatu daandii sagartaniitu as bulleetu qonnaan bulaa kan deeggaraa jiru jechuudha. Aanichaa keessatti misooma qamadii irratti dargaggoota hojii dhabeeyyii gurmeessuun fayyadamaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuu ammoo bulchiinsa aanichaa obbo Nuuraa Hayimmartu dubbate. Qotee bulaa keenya amansiifnee yeroo ammaa kana hojii keessa gallee jirra. Hojii kanaanis yeroo ammaa kana sadarkaa facaasaarra geenyee jirra bakka adda addaa irratti qotee bulaa ijaaraman jallisii irratti ijaaraman kana karaa ijaaramaa qabuutiin dargaggoota keenya hojii dhabeeyyiis itti daballee hojii kana milkeessuudhaaf hojii keessa galleetti kan jiru. Bara kana lafa hektaara 305 irratti qamadii jallisiin misoomsuuf hojjetamaa jiraachuus hoogganaan itti aanaa waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa godina Bunnoo Beddellee obbo Lijaalan Bifiqaaduu himanii jiru. Poteenshaalota lafa jallisii qabnu fayyadamuudhaan keessumaa jallisii ammayyaa jallisii aadaa fi jallisii paampiidhaan bara kana akka godina keenyaattis oomishuudhaaf qabannee jira jechuudha. Yeroo jalqabaatiif oomishuuf qabannee jirra. Kana keessaa hektaara 305 bara kana jalqabaa fi oomishuuf qabannee jirra. Kanarraa immoo qamadii walumaa gala kuntaala 15,000 ol hin arganne jenneetu kan qabannee jiru jechuudha. Kaayyoo gama misooma qamadiin mootummaan qabatee socho'aa jiru milkeessuuf koreen addatti hundeeffamee to'annoo hordoffiin gaan taasifamaa jiraachuu kan himan ammoo bulchiinsa godinichaa obbo Shaafii Huseenii. Koreen keenya keessumaa qindeessituun almost nama 5 keessaa nama 4 jira. Baay'ee xiyyeeffannaa keenya hojjetaa jirra. Aanaanis akkuma agartaa jirtu kaataa kanatti deemaa jira waan ta'eef milkaa'ina sagantaa kanaatiif homaa shakkii hin qabnu. Hin milkeessina qonnaan bulaan keenya kanarraa waan argachuudhaa qabu faayidaa argachuudhaa qabu ni argata jennee amanna
naannoon keenyas akkuma kana. Hojiin qamadii jallisiin misoomsuu aanaalee godinichaa hunda keessattis karaa wal fakkaatuun gaggeeffamaa jiraachuus odeeffannee jirra. Yuunivarsiitiin Haramayaa weerara